Dhaloonni Yesuus yoom ta'e salphaatti Elzaabet ulfooftee ji'a ja'affaatti ergamichi Gabri'eel Waaqayyoon eegame mandara Naazreet jedhamtutti ergame ulaagaa dukkanaa abbaan ifaan cufee ergamichi kunis gara Maariyaam dhufee hafuurri qulqulluun nama hundaaf fira hoo Waaqayyo abbaanis si wajjin jira hoo jabaattee cimteetta qulqullummaa keetti nagaan siif haa ta'u ayyaana qabeetti jedhee ergamaani yeroo jecha laate lapheen ishii sodaatee Maariyaamis naatee isheenis ergamaa bukkeetti millattee nagaan ni gaafates dhageessee rifattee siin kufne achuma dhaabattee kuni maal jechuudha jettee isa gaafatte. Gamichi kunis yaadicha ibseefi akka kana jedhee deebii deebiseefi hin sodaatin Maariyaam maaf yaadaan dhiphattee Waaqayyo abbaa biraa ayyaana argatte wanti ta'e hin beekne haddanatti ta'a hafuurri qulqulluu suma irra bu'a waan hangarkee dhufee baruu ni dandeessa hafuura qulqulluun ulfooftee ilma deessa ergamaan jennaani Maariyaam yoomoof taate gaaffii isa gaafachuuf ammas lafaa kaatee isheenis ergamaa fuuldura dhaabattee akka kana jettee gaaffii isa gaafatte. Kan jedhame hundi garaa ishee nyaatee jechi ergamichaas abjuutti fakkaate kuni waan addaati anoo raajiin argaa akkamitti ta'a anammallee durba yeroo Maariyaam jettu ergamaan deebisee Maariyaam gammadi abbaa si eebbise durboota hundarraa adda fo'atamte mootii waaqaaf lafaa abbaan jaallatamte furmaanni hundinuu harka isaatti argama Waaqayyo gooftaa kee hunduun danda'ama jiraataadha malee innoo mitiin du'a hafuurri qulqulluu suma irra bu'a mucicha dideessuuf hunduun abboomama qulqulluuma Waaqayyo jedhamee waamama kaasuu keetti baadhu mucicha ol kaasi maqaa isaas Yesuus jedhiitii moggaasi maqaa isaas Yesuus jedhiitii moggaasi. Kanumatti fufee mucaan dhalateera kan dursee raajame hunduu raawwateera hafuurri qulqulluu Maariyaam keessa galee guyyoota muraasaaf keessa ishee bubbulee sagalee Waaqayyoo ta'uurraan kan ka'e Maariyaam keessatti himuu nama ta'e furiin qajeelotaa dachaa dachaallate durbee Maariyaam irraa